Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan ilmaan Oromoo kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhiyaa warreen gartee YouTube chaanala kiyya faamiitii jalatti argamtan marti keessanuu salaamtaan kiyya kan onna irraa buqqee onnee keessan takka takkaan dhufee haada qabu jecha har'a waan bareedu takka isiniif qabadhee isiniif dhiyaadhe okay na faana buutanii akkana hordoftan kabaja obsaaf kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Duraan dursee warreen gartee YouTube chaanala kiyyaa subscribe hin godhin YouTube chaanala kiyyaa subscribe akka gootanii asumaan kabajaa isin gaafadha. YouTube chaanaliin kiyyaa faamiituub ja'a faamiituub seentanii jechuu YouTube keessan keessa seentanii faamiituub jettanii itti barreessitanii isiniif dhufaa jechuudha. Obboleen kiyyaa har'a jechuun maal nuuf qabattee dhiyaatee naan jechuun keessan hin oolamu. Wanti dharra qabadhee isiniif dhiyaadhe waan bareedaa tokko YouTubein kiyyaa kanaa faamiituub ja'a ni argitan jeetii yaada. Faamiituub subscribe akka gootan achumaan maatii kiyya taatanii akkaan hordoftan obsaa fi kabajaan isin gaafachaa. Maali irra wanti isiniif qabadhee dhufe kun maali wanni har'a nuuf qabattee dhuftee naan jechuun keessan hin oolamu. Akkaataa gartee suuraa keessan jechuun yeroo ammaa kan namoonni baay'een suuraa isaanii jechuun bifa bareedaa ta'een bifa gartee namatti toluun bifa nama hawwatuun jechuudha. Wantoota kan ta'e sooshaal miidiyaa bakkeewwan wantoota akka gartee WhatsApp, Instagram, Twitter, deebisii Imo, Facebookii, Telegiraamii kana kanarra suuraa bareedduu kaawwachuu ni barbaadani. Akkasumas akkaataa gartee ardhaa jechuudha. Aappii tokkoon alatti jechuudha. Aappii tokkoon alatti odoo aappii tokkoon buufatin jechuudha. Aappii tokkoon alatti odoo gartee aappii tokkoon buufatin itti suuraa keessan dhiqxanii bareeffattanii jechuudha. Itti tolfattanii isin agarsiisaa jechuudha. Waan salphaadha. Namoonni baay'een suuraa gartee Play Store keessa seenee buufatee akkasumas Chrome keessa fa'aa seenee Google Chrome keessa seenee buufata. Salphatti jechuudha. Google Chrome seenee takkaammoo Play Store seentee of cinqitee of darartee odoo hin buufatin karaa gabaabaa ittiin jechuudha. Suuraa keessan babbareeffattanii jechuudha. Suuraa kaatanii gilaarii keessa qabdan tolfattanii babbareeffattanii jechuudha. Wantoota barbaadan irratti kaawwatanii isin agarsiisa. Nafaan abu'aan afeerraa kooti. Okay, jalqaba gilaarii keessan keessa ni galtu. Akka gilaarii keessan keessa galtaniin gilaarii keessan keessa akka galtaniin suuraalee keessan jechuudha babbareeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Jalqaba mee ani suuraa kiyya isa kana haa kaa'u, suuraa kiyya isa kana haa tolchu. Hin argitan jeetii yaada. Suuraa kiyya kana hin argitan jeetii yaada. Maal gootan gabaabumatti dhuftanii isin eessa xuuxanii hin argitan jeetii yaada. Obboleen kiyya idiit bakka argitanii idiit bakka argitan jeetii yaada. Idiitii sana argitan jeetii yaada. Idiitii sana hin argitan jeetii yaada. Ibsaa idiitii kana jechuun argitan jeetii yaada. Idiitii kana irratti kilik gizee takka kilik gootanii asiin kilik gootanii achi booda maal isin fida rotate, crops, filter, adjust and mouse, gift, graphics, watermarks and label jeesi dhufa. Isin maal gootan gabaabuma dhuftanii kunoo filter bakka kana keessa dhuftan filter jettu kana dhuftanii kunoo waan gabaaba suuraa keessan kana jechuudha. Asuma jalaanii ni argitan jedhii yaada eewu akkatti jechuudha. Akkatti ni argitan jedhii yaada bifa bareedaa ta'een jechuudha. Akkanatti tolfachuu ni dandeessanii jechuudha. Obboleen kiyyaa achi booda mee fakkeenyaaf isa tokko haa hojjedhu. Isa kanarratti hojjedhaa isin agarsiisu. Fakkeenyaaf isa gartee cuquliisa wanti kanarra dukkanaawaa kanarratti hojjedhaa isin agarsiisu. Hanna tole achi booda maal gootan gabbuuftanii immoo mallattoo raayit irratti kilik gootan jechuudha. Dhooytan amma waan biraan gootan xumurtanii jechuudha. Achi booda seef bakka tokko gubbaa seef bakka tokko seef sanirra ni dhooytanii achi booda maal gootan yoo niifi gartee lafti isin keessa jirtan san lafafaa waan akka gartee miila keessan jalaan hin tolle ta'e maal gootan gabbuuftanii ammallee crop idiituma sarara dhooytanii jechuudha. Idiit sarara yeroo dhooytan maal gootan crop bakka tokko gootan jechuudha. Asirra dhooytanii crop itti dhooytanii maal gootan istaayilii isin barbaadanitti akka barbaadanis jechuudha. Akka kunoo akka barbaadanis akkana jechuun leengas dhaabbata keessa irra tolchuu barbaadanis akkatti 4.3 bal'insa qaamaa jechuudha. Akkatti bal'insa keessa irratti godhuu barbaadanis akkasumas waan baay'ee jira as keessa amma noormaalii jira 1.1
16.9, 9.16, 4.3, 3.4 and 4, 2.2, 3.2 and 2.3 akka jira handa sirra jeetti fakkeenyaaf na kanarraa kaa'u achi booda maal gootan okay raayitii kara dhootan baqa dhumati jechuudha achi booda maal gootanii uno save bakkeettu as gubbaa waan mallattoo gartee ogaa fileetan irratti kilik gootan bas save picture isiniif ta'ee jira jechuudha achi booda kalaas waan barbaadan irratti waan feetan irra kaa'achuu dandeessan kana kan isin agarsiisefani pileestoora keessanii aappii buuftanii maal jettanii rakkachuuf akka hin taaneef waan isinitti tole like share subscribe YouTube kiyyaa godhuu hin dagatinaa obboleen kiyyaa galatoomaa turtii gaarii